Otoo isin ta'ee maal gootu? Nagaa faraarra Waaqayyoo karaaf kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kabajamoodhaa fi jaallatamoo obboloota koo miidiyaa addunyaa irratti argamtan hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa kana seenaa fi mudannoo obboleettii tokko isiniif qooduun barbaada. Obboleettiin kunis kan argamtu biyya Saawud Arabiyaatti. Haa ta'u garuu mudannoo ishee kan akka isiniif qoodu kan taasise yaadoti lama jireenya ishee keessatti wal jalaa rukutaniif yaada keessan ni barbaadde. Akkasuma immoo obboloonni baay'een irraa baratu. Waggaa 13 namni jireenya koo wajjin gaggeessaa ture. Kana jechuun waggaa 11 hiriyyummaa keessa yeroo ta'u, waggaa 2 immoo gaa'ela keessa. Akkuma namaa wal jaallannee jaalalaan waggaa 11 wal wajjin ittiin adeemnus bara 2014 hiriyyummaa keessaa gara gaa'elaatti isheen waggaa 2 gaa'ela keessa wal wajjin hin jiran. Haa ta'u garuu yeroo itti gaa'ela keessa seennu sana abbaa manaa koo barataa ture. Anillee barattu kolleejjiin ture. Haa ta'u garuu achuma keessatti inni ijoollee yookiin daa'ima akka godhannuuf na jajjabeessa ture. Ani garuu dirqama atillee barumsa kee barattee xumuruu qabda. Anillee jireenya keenya fooyyessuun qaba waan ta'eef barumsa nama barachaa jiru adda kutuun qaba jedhee tan murteesse. Murtoo koo kana sittanii. Innis utuma hin fedhiin tole naan jedhe itti walii gale. Utuma kanaan jirru viizaan biyya Saawudiirraa naaf dhufe. Anis imala koo gara biyya Saawudii nan taasise. Gara biyya Saawudiis deemnaan nagaatti milkaa'een hojii koo hojjechuu nan eegale. Ergasiis abbaa manaa koos barsiisaa haga Waaqayyo na gargaareen jireenya koo fooyyessuuf imala kootti fufe. Kanuma keessattiin iddoo jireenyaas bitadhee mana ijaarrachuu eegale. Utuma piroosesii kanaan jiru waggaa 2 haga waggaa 4 lakkoofsise. Waggaa 4 booda garuu odeeffannoon namoota tokko fi maatii irraa na dhaqqaba. Innis abbaa manaa kee haadha manaa kan biraas irratti fuudhee kan jedhu ture. Ani waggaa 4 yeroo itti fageenya irraa waliin ture sanatti jaalalleef kabaja nuti walii qabnu isa kaleessa qaamamu yeroo wal bira jirru sana waan caaluuf tasuma isa shakkuuf labbiin koo nan fudhatu ture. Kana irrattis namoota sana dhaga'uu nan dhiise. Haa ta'u garuu guyyaa tokko isaanis akkas jedheen gaafadhe. Wanti namoonni haasaa jiran kun dhugaadhaa jedheen gaafadhe. Lakki kennaa koo anaaf si walitti buusuuf malee kuni wanta ta'u miti hin shakkiin naan jedhe ture. Anis tole jedheen jireenya kootti hin fufe. Osumaan kanaan jiru guyyaa tokko akkas naan jedhe. Ani barumsa kollee xumureera. Hojii argadhee waan jiruuf guyyaa malee halkan sa'a 2 booda nan argattu hin bilbilii naan jedhe. Anis hojumaaf natti fakkaateen tole jedhee isa hubachuu filadhe. Haa ta'u garuu guyyaa tokko wanta hin yaadettu na mudate. Halkan daataa banee irraanfatee waan rafe fakkaata. Sarara irratti arginaaniin nan bilbileef. Yeroon bilbiluufan sagalee dubartiin nage. Kana jechuun dubartiitu naaf kaase. Eeloo jennaan ati eenyuun jedheen haadha manaa isaatii naan jette. Baay'een nahe. Qoosaa jirtamoo jennaan lakki dhugaadha naan jette. Ishee waliinis waa tokko haasa'een bilbila walirraa hin cufanne. Kana irrattis nan bulee. Barii ganama isaas akkuma nama homtumaa jalaan ta'iniin anaaf bilbile. Anis jalaan kaasee nagaa maddi haasa'e. Dhumarratti garuu maaloo wanti namni haasa'u kun dhugaadhaan jedhee ammasitti deebi'ee gaafadhe. Lakkii sobaadha akkamitti nama dhageessaa naan jedhe. Anis tole jedheen wanta galgala ture hundumaa itti hime. Kanarratti aariin bilbila narratti dhufe fakkaata. Garuu itti deebiseen ani ishee barumsa si wajjin dadhabde moo ishee kana filattee maaloo naaf himin jedheen. Jennaan isheenis haa teessuu atis kottuu yoo ta'uu baate garuu yoo feete of rarraasii anam jedhe. Anis seerichatti waan kana amanuufis na shakkisiisu baay'ee naasuun irra ga'e nan miidhame. Kanarraa kan ka'e onlaayinii marayyuu ofirraan cufa. Isas ija koo duraa nan balleessa jedhee yaadus taasisarraa uffachuu hin dandeenye. Guyyaa tokko tuman onlaayinii irra jiruun nama tokko wal arga. Namni kun gaafa na dubbisu ganama isa sana wanta miidhameef nama kan biraa dubbisuuf iyyuu haamileen argadhu ture. Haa ta'u garuu namni kun
amalaan natti siqee na jajjabeessuu fi na gorsuutti ka'e. Achiin anis isaa wajjiniitiin wanta na mudate kana hundumaa ittiin haasa'e. Namni kunis ana ishee jireenya harkaa badee ture karaa jireenyaa natti argisiisee na gorsuu yeroo sanaaf laatee na waliin haasa'utti ture. Kana gidduutti aarsaa inni baase malee aarsaa ani kaffale tokkollee hin qaban ture. Otoo kanan jiru waggaa 4 fi 6 guuteera. Erga sanarraa fagaaddees waggaa 4 fi 6 guuteera. Haa ta'u garuu sababiin nama kanaan haasaa eegaleef akkuma nama homtuumaa hin ta'initti jiraachaa jira. Namni kun gadda koo salphaamatti na irraanfachiise. Miidhama koo salphaamatti na irraanfachiise waan ta'eef. Haa ta'u garuu guyyaa tokko wantan hin eegin tokkotu na mudate. Innis bilbilli haaraan tokko biyyarra naaf bilbila. Anis kaasee eenyuutiin jedhe. Abbaa manaa gosa jalqabaa sana akka ta'e naaf hime. Amanuuf na rakkadhe. Innis wantoota yeroo jaalala keessa turre sana ta'aa ture naaf kaase. Anis yaadadhe. Maal taatee waggoota kana booda na dubbisu maali nagumaattiin hin jedhe. Egaa ilaalaa kana jechuun waggaa 8 fi 5 booda deebi'ee gara koo dhufe jechuudha. Eeyyan simii dheeraa nan beeka waan ta'eef dhiifama akkanaaf gootu fannufe. Ani haati manaa koo hojjettu mootummaa turte. Hojii ishee ilaaleen jaalala osoo hin taane fedhii wajjin jiraachuu eegale. Garuu isheettis milkaa'uu hin dandeenye. Haati manaa koo ulfa ji'a 8 taatee osoo jirtuu balaa konkolaataatiin lubbuun ishee darbee jira. Kanaafiyyuu ati dukaanarraa qabdaa simii dheeraa dhiifama naaf godhi. Amma garuu jireenya harkaa badeera. Si waliin jireenya kootti fufuun barbaada waan ta'eef otoo waliin jiraannaan jedhe. Ani garuu namichi gadda koo na irraanfachiise suni gaa'ela wajjin dhaabachuu akka barbaadu natti dubbataa jira. Ani otoo kanaatiin jiru abbaa manaa koo kan ture waggaa 8 fi 5 booddee dhufee gaafa kana natti dubbatu yaadota walla jalaa rukute. Namicha kanatti deebi'ee wajjin jiraadhu moo nama kan gadda koo na irraanfachiise yeroo miidhama keessa turetti miidhama koorraa akkan fayyuuf sammuu koo fal'aana ta'e kana wajjiniin gaa'ela godhachuun qabaa. Yaada keessan koomentii jala naaf kaa'aa. Kanaaf obboloota koo yaada sirrii qajeelaa ta'e koomentii jala kaa'aa. Ani garuu wanti jedhu yoo jiraate namicha isaa amma yeroo isheen miidhamaa fi gadda keessa turte sana keessatti gadda sana keessa akka baatuuf sababa isheedhaaf ta'e wajjin gaa'ela godhattee bareedaadhaan jedha. Isa jalqabaatti gaafa deebitee salphaamatti qabeenya ishee yookiin dadhabbii ishee waggaa 4 sana itti jiraachuu dandeessi. Haa ta'u garuu qabeenya jaalala bituu hin danda'u. Jaalalli inni jalqabaa sun gidduu isaaniitti hin deebi'e jedhee tasuma hin yaadu. Isheenis shakkii malee isa wajjiniitiin amantee ni jiraatti jedhee hin yaadu. Garuu nama yeroo ishee gadda keessa turte sana keessatti gadda ishee keessaa akka baatuuf jajjabina isheedhaaf godhe wajjiniitii yoo jiraatte gaariidha jedhee yaada. Sanan gootu yoo ta'e garuu abbaa manaa ishee isa miidhama isheetti gaabbii yookiin immoo ofiisaa wanta isa mudatitti gaabbii gara ishee dhufe kana gammachiisuuf jettee isa ishee yeroo isheen gadda keessa turte jajjabeessaa ture kanaan gaddisiisuun ishee wanta noolleedha. Garuu abbaa manaa ishee inni jalqabaa sun yeroo fetee of rarraase yeroo ittiin jedhu sanatti otoo mucaan kun aarii yeroo sanaatiin mo'amtee lubbuu ishee irratti balaa tokko fiddeettee har'a deebitee wajjin jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf qabeenya jaalala hin bitu. Jaalalatu qabeenya bita malee. Jaalatu.